Shaampoon rifeensaa bareedaan isa kamii yeroo bitannu ammoo akkamitti adda baafnee bareedaan kamii badaan kam akka ta'e adda baafnee bitatuu dandeenya. Keessattuu rifeensa keenya ka Itoophiyaa kanaa fi walumaa galatti ammoo rifeensa Afrikaatiif ka ta'u shaampoo gosa bareedaa akkamitti beeknaa kan bitanna ka rifeensa keenya nurraa hin balleessine ka jedhuu fi an ammoo kam akka fayyadamu asitti walitti qabeessin agarsiisuuf inshaallah haga dhumaan afaana turaa siniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan obboleewwan nagaa qabdu jirtu fayyaa keessanii jalqaba irratti haga shaampoo hin bitanne rifeensi keessan isa kam ka jedhu beekuu qabdanii rifeensi keessan lallaafaadha moo jajjabaadha moo shaampoon kun gosa hedduu qaba yeroo bitatuudhaaf taatu si wareessa kan bitadha su'eettu silaa dandeette hunda isaatiiyyuu mataa kan keetirratti of laaltee kamtu bareeda akka ta'e osoo adda baafattee namatti tola yeroo bitatuudhaaf magaalaa dhaqan nama wareersa. Keessattuu nu warri biyya alaa jiru kun akka malee rakkanna waa'ee rifeensa keenyaa kanarratti argitanii yoo jettan nama hedduun naqunnama haga biyyaa bahee haga biyya kana dhufe bishaan biyya kanaa naan taane rifeensi kiyya narraa caccabee narraa buqqa'ee gaafa biyya jiru ammoo saamunumaan dhiqadha rifeensi kiyya akkana narraa hin badu jedhee namni hedduun harkirra caalan namni hedduun akkas dubbata. Maaliif seetanii amma ka biyya arabaa kanallee hin beeku garuu addaan garaagarummaa hin qabu natti fakkaata rifeensa arabootaatiif rifeensa warri adii kunillee haga an beekutti garuu ani warra faranjii kana beeka rifeensa warra adii kanaaf kennu kun tokkoo miti shaampoon irra guddinni ka qophaa'e ka taayipii rifeensa isaaniitiif qophaa'e rifeensi isaanii kun laafaa waan ta'eef isaan akka kenna qibaatiyyuu hin fayyadaman rifeensi isaanii humnaa ol laafaa waan ta'eef wanta rifeensa jajjabeessu fayyadamanii akkasuma shaampoon isaan fayyadamanillee ka rifeensa jajjabeessu yeroo rifeensan isaan dhiqatan rifeensa san akkanatti goggogsee fi akka jajjabaatuuf godhuufi nu ammoo faallaa saniiti kan nu fayyadamnu nu ka rifeensa nu laaffisu ka rifeensa nurraa hin jajjabeessine hin kartatteessine barbaanna uumamaa nu kenna kartattaa uumame ka laafaa silaa jedhamellee shaampoon tuqee jennaan akkanuma mataa ol dhadhaaba waan ta'eef kenna ammoo ka rifeensa lallaaffisu ta'uu qaba. Kanaaf ka isaan fayyadamanii fi kan nu fayyadamnu garaagarummaa qaba. Yoo hin beekne rakkisaadha biyya isaanii keessa jirraa wantuma biyya isaaniitti oomishame fuuneetuma itti fayyadamnu rifeensa nu jalaa balleessa. Kanaaf akkamitti beekuu dandeenya ka rifeensa keenyaaf ta'u ka jedhu tokkoffaa irratti numayyuu rifeensa keenya ta'ee rifeensi keenyayyuu garaagarummaa qaban. Namni garii rifeensi isaa lallaafaa kama faranjii san jedhiin bakka humna hin qabu lallaafaa bishaan tuqee jennaan asuma gadi taru namni gariin ammoo jiddu galeessa kanaa kun ammoo rifeensa goggogaadha kenna rifeensi wal keessa makataadha akka faranjii san bakkuma takkatti hundi kennayyuu lallaafaa miti. Kanaaf si warri rifeensa luuccaa akka malee luuccaadha akka rifeensi keessan xiqqoo sinii jajjabaatu sinirraa xiqqoo goggoguu barbaadda yoo jiraattan ka faranjoonni itti fayyadamtan san fayyadamaa isallee sin agarsiisa ka akkamii akka ta'e walumaa galatti ammoo shaampoo ani fayyadamuu fi shaampoon bareedaan isa kam ka jedhu takka takkaan isin agarsiisa wanta rifeensa yeroo bittanillee wanta isin irraa laaltanii bitatuu qabdanillee isin agarsiisa wanta rifeensa keenya nurraa balleessu kan itti fayyadamu babbareedaan kam akka jedhu asitti isin agarsiisa garuu yeroo bitattan irra guddaa wanti isin laaluu qabdan wanta rifeensi akka jajjabaatu akka shaampoon rifeensa keenya nurraa goggogsu godhu keessaa tokko irra guddaan salfeetiidha. Shaampoo yeroo bittan salfeet firii akka inni ta'e beekuu qabdan keemikaalli salfeetii jedhu shaampoo keessa jiraatee jennaan keemikaala rifeensa keenya miidhuu rifeensa taayipii keenyaaf hin taane waan ta'eef rifeensi keenya uumamaaniyyuu rifeensa goggogaa waa diddibuu jaallatu qibaatii wanta garagaraatiin lallaaffisnu waan ta'eef keemikaala salfeetii jedhuuf keessaa qabaatee jennaan rifeensa keenyaaf hin ta'u. Dirqama ka'an bitadhu kana bitatuu hin qabdanii yeroo bitattan ammoo wanta isa keessa jiru qofa laaltanii ka isin bitatuu qabdanii kun argaan ooyilii shaampoo isaatii kunillee ammoo kastar ooyiliidha. Kastar ooyilii fi argaan ooyiliillee rifeensa keenyaa fi uumamaaniyyuu bareedaadha miti akkasuma shaampoon isaatillee bareedaadha. Kun shaampoo argaaniitiyyuu kondishinarii isaa biraa fixee deebi'ee ammallee kaastarii kanallee kun kondishinarii qofa xiqqoo bichattafe shaampoo isaa biraa fixee shaampoo tokko yeroo bitu kondishinarii isaallee walumaan bitee laala'ane yeroo bittan osoo akkanatti irratti dudubbiftanii bittanii bareedaadha. Amma isinitti mul'atu hin beeku malee kunin for dry damage hair jedha rifeensa goggogee ka damage ta'eefillee hin ta'a rifeensallee moisturize godha.
antioxidant illee of keessaa qaba. Forforii wanta akkasiif illee hin gargaara. Wanta rifeensa fi dhukunoo faabariin firii illee jedha. Yeroo isin rifeensa dhiqatta rifeensa keessanillee akkasuma shaayinii godha. Karlii illee akka rifeensi keessanii akkana walitti ol goggogee wal hin qaqqabanne. Karlii jechuun rifeensa akkasitti walitti ol deebi'u. Akka inni karlii illee hin taane karlii illee hin gargaara. Faabariin illee firiidha. Salfeet firii jedha. Kanneen lamaan fixee xiqqishuma tamma hundee keessatti hafeeyyuu lamaan isaatiiyyuu dhumatu gahee jennaan kabiraa bite. Wanta akkanaa kanarraa laaltanii bituu qabdanii. Lammaffaa ammallee kun shampoon akkanaa kun tiriisamiidha. Tiriisamii kan akka malee jaalladha. Waggaa dheeraadhaaf itti fayyadame tiriisamii kan akka malee jaalladha. Tiriisamiin kun ammoo bakka hundattiyyuun argamanatti fakkaate. Gatiin isaallee nagas mara widdii miti. Akkasuma ammallee rifeensa kennaafillee hin taakka. Akkasuma innillee salfeet firiidha. Akkasuma moisturize illee rifeensa akka malee godha. Vitamin E illee of keessaa qaba. Rifeensa bakka malee jaalladha tiriisamii kana. Kun amma dhumatee jira. Dhumatee kabiraa dheengadda bite. Isuma deebisee bite ammallee tiriisamii mata'ee isuma deebi'ee gosa biraatiin bite tiriisamii masan ammallee gosa biraatiin bite kondishinarii isaati. Kondishinarii isaa faa akka malee jaalladha rifeensa lallaaffisa. Akka malee bareedadha. Kun ammoo biyya hunda keessatti iyyuu hin argamanatti fakkaate. Biyya Arabaatti illee even biyyallee hin jira. Biyya alaa kanallee rakasallee gatiin isaalleen tiriisamii kan akka malee jaalladha. Isaaf kondishinarii isaallee itti fayyadamaa laala akka malee jaalladhaane. 0% dha kun yoo asitti argitanii jirtanii jettan 0% faabariin jedha kunilleen akkasuma ammallee hydration godha rifeensa goggoge akka inni deebi'ee lallaafu godha hydration godha. Laalaatii bitaa isiniin jedha inshallah kunillee kin akka malee bareedaadha. Tokko ammas kunillee bareedaadha kinoo kana mucoyyootiyaa fayyadamaa iyyuu akka malee bareedaadha. Kunillee kadaymaati. Kadaymaa kun faan rifeensa akka malee lallaafisaa. Rifeensi isii xiqqoo rifeensa kiyyaan adda xiqqisho akka waan jajjabaatu jira kiyyarra. Saniif akka malee rifeensa isiitiif bareedaadha. Yeroo bittan isaaf kondishinarii isaallee wal bira bitaa. Yoo isiniif hin ta'inillee yoo isiniif ta'illee akkasitti addaan beeytanii. Tokko ammas kana eega bite yeroo takka qofa itti fayyadame yeroo takka qofa dhiqadheeni guyyaa 2-3 takka mee itti deddeebisee faayidaa isarraa argadhee fi hagam takka akka inni bareedaa ta'e isiniif hima. Kunillee akkuma isiniin jedhe salfeet firiidha. Faabariin illee firiidha. Akkasuma laalee bitee garuu guddaa waan ittiin fayyadamanii fi yeroo takkaaf lama ammallee itti deebi'ee dhiqadhee yoo jaalladhe faayidaa isarraa argadhe isiniif hima. Kunniin ammoo ka forforiiti. Kunillee akkuma argitan qaata fixeeyyuu. Kun lamaan ka forforiiti. Isallee viidiyoo forforii amma dhihootti isinii hojjedha. Akkamitti bareedaa akka ta'ee fi akkamitti itti fayyadamanii fi eessaa akka argatuu dandeettanillee. Yeroo bittan keemikaala akka salfeetii faa akka of keessaa hin qabne faabariin faa akka of keessaa hin qabne firii akka inni ta'e ilaaluu qabdanii. Irra guddaan shaampoon badaa rifeensa kenna miidhuka keemikaala akka salfeetii akka faabariinii san of keessaa qabu wanta akkasii san irraa laaltanii kan isiniif ta'u bitatuu dandeettanii. Yoo mana madaamii jiraattanii gadi baatanii bitatuu hin dandeenyellee wanti isin gochuu qabdan shaampoo isin bitatuu barbaadan googilii keessatti barreeftanii yookaan amazoonii waan garagaraa irraa xalabatan keessatti barreeftanii irra deemtanii dubbisuu dandeettanii. Maal firii of keessaa qaba maal hin qabne jettanii aappii sanarratti irra deemtanii dubbiftanii salfeet firiidha moo firii miti rifeensa akka karlii hin taaneef ol hin goggognee fi gaariidha moo gaarii miti jettanii wanta garagaraa amma isinii hime kana irra laaltanii yoo inni qulqulluu tahee wanta tokko hin qabaanne bareedaa ta'e footoo san fuutanii madaamii keessanitti agarsiiftanii shaampoo kana maquma kanaan naa biti jettanii akkasitti itti agarsiisuu dandeettanii. Yeroo dhiqattan ammoo kondishinarii fi shaampoo wal bira fayyadamuu qabdanii. Shaampoo qofa fayyadamtanii kondishinarii dhiisuu hin qabdanii. Kondishinarii wanta rifeensa kenna lallaafisu yeroo dhiqamee jedhu akka rifeensi walitti qaqqabatee namaaf filamuu hin dinne godhu keessaa tokko waan ta'eef shaampoo fi kondishinarii lamaan iyyuu wal bira fayyadamuu qabdanii. Shaampoo ammoo yeroo fayyadamtan rifeensa ofitti hin heddummeessina. 3-4 xurii ofirraa baafna jettanii ofitti deddeebisaa hin oolina. Yeroo 2 qofa yoo ofitti deddeebiftan bareedaadha. Tokkoffaa xurii wanta garagaraa qibaatee ofirraa kaasuudhaaf, lammaffaa ammoo qajeelatti lafee kana qulqulleessuudhaaf qofa fayyadama. Kaasirraa ka'e ammoo rifeensa keessaniin dhiqattanii yeroo dhiixan ammoo qeensan akkanaan hooqina lafee kan akkanatti harka keessaniin
yoo masaajarii dheengadda sin agarsiisan qabaattan yoo hin qabaanne ammoo harka keessan kanaan akkanatti bakka hunda keessa deemtanii riguu qabdan yeroo dhiixanii akkasitti riguu qabdanii ofitti ammoo deddeebisuu hin qabdanii yoo ofitti deddeebiftan rifeensa keessan goggogsee sanirraa caccabsa waan ta'eef kana fakkaata inshaallah. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kana yoo jaallattan like share subscribe gochuu hin dagatina. Arraaf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.